سدرا ساموئيل بقولنا رجع لكم ستور بولين دبيفن سدرا ساموئيل بقولنا ساكو رجع لكم ستور با waaqayyo garuu saamu'eeliin ani waan ani isa tuffadheef bifa isaaf dheerina hojjaa isaatiin ilaalin ani waaqayyo akka namni ilaalutti ilaalu namni fuula ilaala ani waaqayyo garuu garaan ilaala jedha mee abdii irra deebime argatte taanaan waaqayyo garuu saamu'eeliin isti dhagaamaa ilaalaata sabi kun dhagaa ira ani waan ani isa tuffadheef bifa isaa fi dheerina hojjaa isaati hin ilaalin ani akka namni ilaalutti ilaala ila dhaggeeffadha ani akka namni ilaalutti ilaala namni fuula ilaala namni eessa ilaala fuula ilaala ani waaqayyo garuu garaan ilaala jedhe ani waaqayyo garuu garaan ilaala jedhe taa'e waan lama qofan isinitti meetan kadha namni jireenya isaa keessatti dhukkuba tokko qabatee faarmaasiin tokko kilinikii tokko ofii isaatii dhibee tokko dadhabe gara isattaanutti hospitaalatti dabarsa hospitaala sanatti dadhabamee gara iddootti olaanaa jedhamu ispeeshaalistootatti dabarsa darbii dabarsaa yoo yaalamaa dadhabamee hin du'a namni sun saayitii tasdeenyu kanatti namoonni yaalii isaanii yaalamanii waan qabdu nyaadhu ittiin jedhamaa dula yeroo masteenyu kanatti nama baay'eedha waan qabdu nyaadhu hin danda'amu bakka hin fayyamu namoota ittiin jedhame namoota meeqatu jiru wanti nuyi biyya lafaa kanatti walii galuu dadhabneef isa nuyi beennu fuula walii keenyaati utuu waaqayyo juma keenya banee waan nuyi garaatti baannu nu argisiise yookiin baay'ee wal jaallattu yookiin baay'ee wal jibbitu waan garaatti baattan utuu beektanii tu namis beeke waan taskeetti baatteertu ni beeke yookiin nama wajjin wal ajjeeftaa yookiin nama wajjin baay'ee wal jaallatta kana kee tokkuma ta'a biyya lafaa kanarratti gurguddoota beektoota waan jedhaman gidduutti yeroo hundumaa sodaachisa jira kilaashiitti namni duukan oomishe eewudha waaqa kenneefi eewutu oomishe namatu oomishe albeetti wal waraananii lubbuu walii baasaniin oomishe namatu oomishe biyyoota guddaaf xiqqaa dhaqaa ilaalaa gosi meeshaa misoomaa xinnoodha gosi meeshaa lubbuu baasuu garuu kumaatama yoo maqaa isaa waraana turtee naan jettu naan ta'u kanaaf maqaa isaa na'u baay'eedha sana heduu kana heduu gabaabaadhaa dheeraadhaa baansa lafatti tapha dhodhuu lafa kee awwaala dhodhuu dhaggeeffatu nima misoomni nama sodaachisee hin beeku namni waan garaa isaatti baasu gaafa bakkeetti baasu wayyoo yaa hamaasa ulfaataa waaqayyootu daawitiin muuduuf ka'e ganama dubbataan ture saa'oliin nan tuffadhee dhaggeeffadhu waan sitti hima nan tuffadheedhe saa'oliin yaada waaqayyoo malee barcumarra taa'e yaada waaqayyoo malee bulchi waan ofii jedhu godhe sadumaa waaqayyo saa'oliin adda baasuudhaaf tajaajila saa'oliin garaa saa'oliin beekuudhaaf adda baasu murtoo namicha kana adda baasu waaqayyo waa godhee ture dhaqiitti duula dhaqiitti namoota jibbe horii isaanii guddaaf xiqqaa kaasif fiti jedhetti dhaquu dhaqeera garuu wanta waaqayyo godhi jedhe sana muraasa raawwate ofii isaatti filannoo isaa xumureechas deebi'e tuffatamaa ta'e namni waaqayyo barbaadu tokko gubaayee walakkaa hin jiru walgahii keessa adda baheera xinnaadhaan inni gataniiru waaqayyo saamu'eelitti dubbate Beetruutiin dhaggeeffadhaa waaqayyo saamu'eelitti dubbate maal dhaqiiti qodaa keessatti dhadhaa jarsaa guufadhuti nama siin jedhu
maatii Isseey keessa dhadheetti nama naa dibdaadheeti Saamu'eelitti oyyoo akka Saa'ol laacheesuu dubbii kanatti dubbattaa innan naqi mala wayisii mala dhadheetu iddoo aarsaa dhiyeessita Isseeyin ofitti waamteetu namoota hin barbaadu akka inni fidu gochisiifte Waaqo sisteema kana fixeeti Saamu'eelin erge. Saamu'eel gaafa mana Isseey dhaqu namoota ciccimoo jira warra gaardii ta'an qolee isaanii mana kan gaggabu ija isaanii dura dhaabachuun kan si sodaachisutu iddoo aarsaadha dhaabata. Meetiruu dhaggeeffadhaa asirratti filatamuun qoleedhaan hin ta'u. Iddoo aarsaa sana kan deddeebu warra hirree jajjabaa qabanidha. Garaan isaanii duwwaa. Garaa isaanii kee Waaqayyoon jiru. Garaa isaanii kee furu Waaqayyoon jiru. Garuu maali filannoo tokko dhiyeessu. Mi'amma waasii dubbachuuf kan deemaara waa'ee kee dubbataa. Iddoo kee qabachuudhaaf hirreedha warri si dursan baay'een jiraachuu danda'u. Lafa Waaqayyo si abuure humnaan beekumsa qaban dhaabachuuf warri si dura keenan si dura naannaan jiraachuu danda'u. Garuu ergaa tokkoon sii qabaan. Warra si dura naannaan sana miti Waaqayyo garaa kee argeera iddichi kanuma geeta. Nama si bira bitaan mirgatti itti buuti iddichi kanuma kootaa jedhe itti madbannaati. Bakka inni Waaqayyo barbaadu asii filannootti dhiyaachuu dhiisaati. Iddoo aarsaarrayyuu ooluun isaaf hin toodhani oolaa tiksisiisu bakkee oolaa. Mucaan bakkeedha. Gaafaddoo sana ga'u ilaala dhaggeeffadha. Otuu garaa walii beenne waan garaa kee keessa jiru waan sammuu kee jiru otuu namni beeke mul'atatti garaatti baattee teessu abjootti garaatti baattee teessu nama sii hubatu dhabame malee nama sii beeku dhabame malee waan ati garaa kee keetti baatte waadamtu taa jechuma maqaa Yesuus nama tokkoof nama akka ufu nama tokkoof barbaachisu cimaa tokko nama tokkoof ta'a. Urradda traase kaprana chanias iddoo teesse kanatti nangatame bakka narkatti baddu beere ergaan kun narkatti du'ette sodaa kee nama jirte ergaan sii qabu achitti hindu achii kee addunyaaf ta'a. Quba kee ol kaasiiti iddoo kana nankaa barbaachetu naa ta'a jedha yaata. Jedha dabalaati. Waaqayyo nama mul'ata kee wajji wal ilaallatu sii kenna. Waaqoo gaa mul'ata kennu mul'ata duwwaa kenna miti nama isaa wajjin lafa isaa wajjin kennee ta'a situtti ba'uu dadhabe malee sit arguu dadhabe malee biyya isaa arguu dadhabde nama isaa arguu dadhabde malee maqaa Yesuusin ija kee banama torban dhufu kana namni tokko dargaggeessi tokko waa argee ba'a. Hiriire la zuutarra habadila giraachantura habasea iyyiti amaajayaan. Gaafa dhaqan Isseey bira gaafa dhaqu isa jalqabaa Saamu'eel waa shakke. Gaafuma aarsaa dhiyeessu isa jalqaba dargaggeessa irree qabu tokko bira dhaabata garaa isaatti akkas jedhee yaade. Ilaa dubbii ammaa isa Waaqoo irratti dubbateen ishiitti hima. Garaa isaatti bakka namni Waaqoo dibuu barbaadu isa cimaa lafii dhaabatu kana jedhee yaade. Garaa Saamu'eel dafee hubate Waaqoo. Is waa yaadaartu kana jedhe. Waa yaadatu kana dhiisi. Ati hirree isaa laalte. Ati fuula laalta ani Waaqayyo garuu isa ilaalale garaan laalale. Filannoon addunyaa kana barnootaaf qabeenya irratti hundaa. Mootiin tokko biyya bulchuuf beekumsaaf qabeenya qabaachuu qaba. Biyya bulchuudhaaf. Filannoo Waaqayyoo kee kanatti galtu qabeenya kee dhiisi. Bifa kee dhiisi. Filannoo Waaqayyoo garaa irratti hundaa. Biiroo Waaqayyoo garaa keessa. Kutaa Waaqayyoo barbaadu fuulii gooteen taa'in tokko fuulii godhee ta'a bakka. Iddoo Waaqoo taa'u hin jiru fuulii tee Waaqoo dhimma koo hojjechuu hidhee ta'a. Biiroo Waaqayyoo cuftee teessee salixa Waaqoo eessaa ta'u sanyii namticha isa gaaffii gooftaa gaafateetiin bakka wannuma qabaa mootummaa keetti galuu fi maaltu na barbaachisaa innan abboommota kurnan itti meeti fit bakka na hunda ijoollummaa kooti kaasee raawwadhaa. Qabeenya qabdu kana dhaqee gurguriiti warra deegan ittiin gargaarinnan fuula guuree achi deebe fuulii dhaddoonsa fuul garaa fuul godhee waldaa namoota garaa sadii fuul godhanii waldaa ta'an jootti raajjen dhagaan sagalee Waaqoo dubbatte nagaan
wanti galuuf hin jiru tokko yoo jiraate naman taatu yoo ta'e dhugaadha kudee milkaa'uu edee yaada waan ta'eef yoo ta'e naman taate yoo edee kana yeroo meeqa sababni isaa garaan isaa fuulte abdii kutannaan fuulii ta'e ta'a naman ta'uudhaan fuulii ta'e ta'a bakka fuuliidha garaa fuul godhee ta'a istiiddoo duwwaa warri fiddame ni waan tokko sinitti himu waan tokko sitti himu mi yeroo tokko waa'ee Phexros hin lallabdanii akkasuma inni isinaa maal gootu beektu itti kennaati dhaabadhaa saayitii beela'utti bidiruu isaatti kennee dhaabate barumsa dhaggeeffatanis biyya duukaa nan danda'a hanqabuu nan danda'a falmiin qabu dhimma wayii gooftaatti kenni duukaa wiji uuman keenyam itti kenne mite makadhataa oltan yoo nammoo garaan keessan immoo yaaddoo biraa kee hayira itti kenni dhaabadhu bannaati inni gooftaadha itti kenni calluma ilaal takkaadhuma dhimma keessa nama dadhaba malee waaqayyo hin dadhabu waaqayyo hin dadhabu ani waaqayyo garuu garaan ilaaladhee namoonni baay'een isaanii bira daddarbanii inni kun dhufee isa kana mitedha waaqayyo inni kun dhufee isa kana mitedha waaqayyo miti isa waaqayyo jedheetu hojjechaa jiran yeroo iddoo baay'eetti yoo ilaaltan isa waaqayyo kun hin ta'u jedhe humnaan dhiibanii dhaqanii kaa'aniiti itti wal qoraa irra beektu amma seen nama waaqayyo hin barbaanne iddoon hin barbaanne teessimneet ofuma iddoo danqee ta'a lafa namaa qabatee ta'a iddoo keetti bu'aa buufta lafa waaqayyo sii kennetti nama bu'aati nama bu'aati gubbaa tokko hin nagade yoo eette kunoo laasuma fakkaata dheeraa tokko guyyaa kanatti yoo xinnaate horii dagada yoo xinnaate 12,000 15,000 bu'aa kanuma fuudhee gala maal akkamitti buufatteeti ni ofumaa oofnee galle namooti kan biraa eessuma isaa tokkotu hojii waldaa keessaa hojjeta humnumaan fidanii sagantaa geggeessuuf hatta kennu inni naggaadeedha waaqayyo naggadaan akka inni bu'aa buusuuf itti kennu sagantaa geggeesse dun gooftaa Yesuus jedhee daqiiqaa 10 ture ganaammoo ameeniidhaaf rakkatan ameenii rakkise isattaan waa birrii qabuu fi waan namni isaa tokkochi waan jiruu fi lallabammoo itti kennan gaaf tokko isaachi bahu nagaadhaa edee macalluma dhaabata nuyi ganaa ergaa biraa irraa edda filfil macaafa fil jedha calluma de inni Filippisiin jechuun ati daftee bira geesse ergaa gara warra fil jedhamu taa'e nama naggaadeetu naggaadeef iddoo malees kenna lorra baatraaliyaas an ergaa kennu bataa ira beetta nama iddoo isaa malee ta'a nama 18 waaqayyo torbee lama gidduutti galmee kee galagalchee iddoo kan kee teessii kenna yaa'e torka gidir badduuti ani iddoo koo argadeera laachi dabali akka buloon iddoo malee galee meeshaa cabsuti oggee ofii cabaa oggee meeshaa cabsa iddoo kee malee teenyaan namooti baay'een keenyam gaaf tokko dubbadheen sabaa uummata Oromiyaa kadhaa daataa sammaan beeku miliyoona meeqa miliyoona 60 miti 60 miliyoona 60 kana keessa successful milkaana mite tajaajile milkaana mite barate yoo kaatanii gammattan callumattanii lakkooftan nama 10,000 jaalaan ta'u ndaa mana yuyi hin ta'u miliyoononni hirkattoota miliyoononni harka namaa eeggatu miliyoononni yoo namni sochoose malee hin socho'an miliyoononni kiraa mana nama eeggatu miliyoononni yoo baratan hin kufu miliyoononni wanti san hojjetan hin taane harka maratanii taa'oon mee guyyaatti daataa lakkaame daataa nama yoo na boolee dhaqe booleen dhaqe harka naa rukutaa booleen ture boolee dhaqeen nama ne eegaan namni ne eegaa jiruu isa lammaffaa irratti deebiin beeka isaa wajjinan deeme
afani amar family mbeko namni ne gaay tay mané ga calluma de dufu ide numanta daqiqa 40 turey hinumanta saat tokko lakka gay hina fela ta jedhen bakan tayde dabe walking goda de tan kay asdana gajim fiddete sa betum tiringi sa tipike kansan dub god want buna sinu inumanta fidde dura case gafallalu biridi babdi damaye nei nu njere ne utori dub dubate nei njere ine minimal balaw ehebir ibaf diddam birno ega mindino nanase baka ka jeda ka fana rawo itina do fe amarfi ak ari way maayne nan wambari tinanjit malo ya waqayo ebikum magala hunduma yoge malta njere tuma dabade iddo taanitti kaffalu yoo xinnaate guyyaarra yoo gammattan nami kuba xiqqana ol oolota kee ataa'ole iddoo ta'e ta'an sanatti otoo kaffalchiisanii gaarii ture otuu akka birrii ta'e olii gadan deema oke waan ta'e shaakala malee hin taa'uun ture nachi kutuu birrii ta'e amma lammaffaan deeboo nachitti keenyame buna birrii 15 dhugeet ganama saa tokkotti ta'e galgala 10tti echaa gala tusi kaffalchiisanii waan barii sanatti hin teessooti saganama birrii 15 buna qabatee taa bilbila isaa laalaa olee galgala ija diddiimataa zagala kadhannaa irra olettati bilbila laaluu ija diddiimesee echaa gala harka kee ol qabi har'aa jalqabee raajirraaj harka kee miila kee biisii godhe rojiidha balballoo cisii taafana buyyee daqiiqaan nuyi balleessinu birrii sa'aatiin nuyi birrii ani yeroo jalqabaatiif haaseen ture faranjoonni kun jenereetira wayi fidan ibsaa waan jedhamu hin jiru naannoo kee mana yaalaa qabu kaampaanii guddaa hundeessaniitiif ummati kun bishaan fayyadamuu qabaa ibsaa fayyadamuu qaba jedhanii san lafa dhaqanitti misoomaaf hojiidhaan beekamu echaa taa'u yeroo ta'an echaa ta'u saati ibsaa fideeti kiruuzee dhama jenereetiran magaalaa yoo xinnaate mana 400 ol ta'a xinnoodha manni kuma mandara wayiti jenereetira fedanii ibsaa galchanii jenereetirri kun naafxaa lakkaa jedha hojii hojjennaa jedhaniiti bakka hundumtuu gammade jenereetira kana fidee hamman hojii kana si hojjedhutti naafxaa sana danda'a kaampaanii keenya kan danda'uudhaanitti walii galtee xumuranii warra ganda manaajerotaa hojii walii galan sogan guyyaa tokko ibsaan halkammoo guyyaa fayyada shaasaa kamaali amma diraa waaqoo guyyaa deema akka gojjaa deemu jira baatiri maaliif ifi ifarratti gooftummaan qabu dukkanni lafa iftiin jirretti gooftaadha halkan kan barbaachiseef baatiriif ibsaan halkanii barbaachise kana godhanii deemanii guyyaa tokko halkan mee biyyuma kana laallaa magaalaa makana laallaa jedhaniiti sa'aatii lamaa walakkaa kee dhufan lamaa walakkaa jechuun koo galgala bar ereesa qorraasii beektu ereesa dubbisu namoonni tokko tokko keetti dubbisaa turan namoonni akkasii irra iddoo gurguddaa jiru hidhaniiti aarri ija isaanii miiteetu dubbisu magaalaa sanarraa waaqayyo karaa godhe kana rukute magaalicharra gaafa sa'aatii lamaa walakkaa dhufan balbala sanaan qanqadhaan kwaakwa hey omtoon jiru rafi ibsaan immoo boba'eera rafi hundumtuu rafa ibsaanoo boba'eera biyya kanaaf ibsaan hin barbaachisu jenereetira kana biyya biraatti feena jedhee dhufe ganama gaafa ka'ee isbiiriin walgeetti gad yaasu edda maal hojjechaa turte sa'aatii lamaa walakkaa xiqqoo dadhabee rafe haa ta'u xiqqoo dadhabee rafe sinoo mee warra edda raftan hundumtuu warra hirribaa hundumtuu harka ol ka'a egaa
isin irba jaallattu waan ta'eef ibsaan kun isin hin barbaachisu magaalaa biraatti feenennan maaloo tokko harka kaase maal taate ibsaan kun waan baay'ee na fayyadinaan maal jennaan dur yeroo ibsaan kun hin jirre heeboo qabadheen gadi ba'een mana marsaa amma garuu ibsaa waan jiruuf hattuun hin dhuftu ibsaa kana nu jalaan fuudhin jedhe ibsaa waardiyaa godhate ibsaan sii dhufuun akka tibsituuf ammaan waan biraan dubbataa jira beektaa siif siin galle malee laa kana fudhachuun keemee galii rafii miti kana fudhachuun kee akka tibsituuf mee raboon nan ibsa namni jettu maatii abbaa kee keessaa yeroo jalqabaaf namni milkaa'isi haa ta'u afurri waaqayyoo galgala kan dhufee ija kee abanu ija kee qabadhuutti arra galgala ija koo banameeraa jee dubbadhe fudhatu jari yeroo lammaffaadhaas iji kee abanamu argi waan nan arguudha milkaa'on nama kudha hin ta'an hin jedhe maaliif yoo jettanii ija qaba malee hin argine kan isaanii warra argatan namoota muraasa kan isaanii namni argatan namoota lakki tarii moo intini makana ta'a laata barumsa kana moo barsiisuu laata kan isaas miti homaa dhaqee moo ta'ee kana waa intini godhuu laata kan isaas miti nama waaqayyo suluma barsiisaa godhuu muude barsiisaa dhuma iddoo biraatti hin ta'u bolooni cabsa namni waaqayyo suluma tajaajilaaf uume jira beektu akkumatti dhalatee mana mita tajaajilaa ta'uu dhalate jira akkumatti waaqoo lafa kana ta'e lama gasa gochuuf namni yoo inni qote irraan itti kolfa namni qonna qote irraan bareedu yeroo dudda qoobsee irraan bareedu ka wayyoo abbiin mul'ata wayin arga beektaa namootatu uffata wal bubuusaa wayi uffatan namoota uffanni kun irraa ba'ee uffata shabbitee itti kaa'amuun arga maali waaqoo edeen gaafa dhafuroo kottan bila sommaa kadha baal jennaan namoota waan kan isaanii hin taane keessa oolan namoota waan kan isaanii hin taane keessa deddeebi'aa oolan waan isaanirraa deemuun itti godhanaan jedhe waaqayyo namni ergaa kun na ilaallata jettu iyyameen jedhee guddise ulaarraa baasseete hadiyaa waan sirraa deemu waan hojii kee wajjin deemu sitti uffiseera maqaa Yesuusin amma erga rukutaame kana irratti gooftaadhaaf